Luki kiyya hedduutu akkana babbaqaqaa yeroo kamuuni dhiqadhallee wanna haxaamullee ni haxaadha garuu baay'ee na babbaqaqa sababni isaa maaliif furmaata isaa beektaa waan beekturraa jiraatiin qoode akkasumas wanta bakka nama gurraachatu quba gubbar nama gurraachatu jilbarra nama gurraachatuuf dawaa yoo beekte nuu himi warri jettanii na gaafattan egaa waan beekurraa isinii qooda jechuudha haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jarra jirte obboleeyyan kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatiniin jecha na bira bareedu wallah alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana liqoo biiziidha ofii kiyyawan hojjanne garuu mootu wanta beekurraa isinii bifa suuraatiin bifa viidiyootiin godhee isinitti agarsiisuudha deema kun akkuma argartan kan yoo barbaadan istiimarii tanallee bitachuu dandeettanii tan lukaati waan sila luka keessan isinii laaffisu isinii bareechuutti naqattanii akkana keessatti dhiqachuu dandeettanii tariitiin mootuu saafaa keessatti yaaluma suura viidiyoo irratti argaa jirtan kanallee fayyadamuu dandeettan. Inni guddaa fi inni murteessaan luka isin babbaqaquuf waan beekurraa waa hedduutu jira kan isinirraa balleessu akkanatti fakkeenyaaf agartanii akkanatti baqaqe kana torbaan lamaafoo fayyadamtan akkuma suurarraa kana kaasaanu kan agartanii miti akkana isinii godha jechuudha. Dawaan kuni garuu fayyadamuu qabda yoo dhiqaate torbaan tokko hanga lamaa keessatti jijjiirama bareedaa fi isinirraa kan badu ta'a. Garuu mootu guyyaarraa fayyadamuu qabdanii jechuudha. Egaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura waa irraa hubadha viidiyoo ilaaltan jalqabaa haga dhumaatti ilaala. Egas booda haala saniin fayyadamaatiniin itti gammaddanii ittillee irraa fayyadamtan jedheeti yaada. Waan tokko akkanatti editii godhanii gadhiisuun sa'aatii hedduu nama fudhata dhugaa rabbii kan ofii gattaanii waraaban san wayya garuu xiqqoo sa'aatii hin qabu jedhee haala kanaanii bifa suuraatiin bifa viidiyootiin daqiiqaa muraasa keessa galchaa isinitti akkan agarsiisaa jirudha. Fakkeenyaaf jilbi keessan akkanatti isin gurraachatti ciqiliin keessan akkanatti yookaan isin gurraachatti ta'ee bobaa keessanillee ta'uu danda'a kan bobaa gizee biraa isiniif qabadhee dhufa. Har'aaf garuu luka keessan kan isin babbaqaqu harka keessan bakka qubaa kana kan isin gurraachatu yoo ta'e haala nama isinitti hime kanaaf fayyadama karaa hedduutu jira kan namarraa balleessuun hedduu san keessaa hadhaanii kan qabadhee isinii dhufe kan isin fayyadamaatiniin komentiin abarreessa lutti namoota hedduu ni arga akkanatti ni babbaqaqa keessattuu immoo gizee baay'ee udu'an nullee akkas uduu guyyatti gizee 5 dhiqanna waan ta'eef luka keenya tariitii sababa bishaan baa'achuun illee akkas ta'a namni tokko akkoo adaduma dhiqatu saniin qaama ofii waaxaatu qaba. Egaa akkam gooneeti waan kan akkanatti babbaqaqeetiin ilaala ijattuu nama jibbisiisu kana maaliin ofirraa balleessina. Egaa waan amma rigaanii jiru kana buruushii lukaa kana bakka barbaadanitti ni argattan gabaa irratti inni isin barbaachisa. Namoonni dhagarratti luka keessa riddan yoo jiraatan kana anamma dhagarratti illee riguma takka nan ta'u nam tokko garuu ni babbaqaqa. Garuu dhagaa yeroo kamuu bakka takkatti rigadha lukati jechuun dhagaan buruushii sanillee ni qaba. Gizee muddame immoo dhagamarratti rigadha jechuudha. Akka barata keessaniiti dhagalleen garaagarummaa qabaachuu danda'a. Tariitii amma maal gootarree saafaa yookaan kan istiimisa yoo qabattan yookaan saafaa gizee biraa wanta nyaataa ittiin dalagnetti bishaan ho'aa naxxanii eegas booda sooqidda itti naxxanii bishaan ho'aa sooqidda kun argaa jirtanii miti asinitti mul'ata jedheetii yaada. Egaa waan sadiin kanniin walitti naquudhaan luka keessan jalqaba saamunaan dhiqattanii qulqulleessitanii makaa walitti manne kana keessatti shaampoo dabaluudhaan luka keessan keessa zafazaftanii daqiiqaa 15 hanga 20 tursiistan jechuudha. Garuu jalqaba luka keessan dhiqattanii hubattanii hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf luka keessan dhiqattanaa jennu bishaan ho'aa akkanatti saafaa isinitti toletti saafaa bal'atti yoo kan lukaa qabaattanillee istiimii lukaa ittiin godhatan yoo qabaatanis qabaattan yoo hin qabaatin saafallee ni rakkoo miti. Inni waannaan makaa kan akkamitti akka fayyadamuu qabdanidha. Luka keessan saamunaan eega dhiqattanii geessitaniin booda bishaan ho'istanii akka isin hin gubnetti jiddu galeessa gootanii ni ho'istanii akkuma argaa jirtan yeroo lammaffaa isinitti agarsiisaa jira. Sooqidda yookaan soodalleen ta'a sooqidda yookaan ashaboo fiddanii bishaan ho'aa kanatti naxxanii jechuudha. Lutti keessan qulqullaa'ee qophii ta'eera. Itti aansuun shaampoo rifeensaa fuutanii itti naxxan. Waa sadiin kana jechuudha. Bishaan ho'aa, sooqidda, shaampoo wanna birallee itti dabaluu dandeettan. Wanni illee itti dabaluu dandeettanii bishaan roos illee itti dabaluu dandeettanii garuu rakkoo miti kuni murteessaadha. Ashaboon barbaachisaadha. Saniin booda luka keessan kan dhiqattan san fuutanii achi keessa kaa'uudhaan akkanatti luka keessan hin ta'e harka keessan hin ta'e susukkumaa daqiiqaa 10 hanga 15 hanga 20 illee taa'uu dandeettan. Egaa as keessaa baatanii hoo maal fayyadamuu qabdan? Egaa achi keessaa baastanii buruushii tanaan akkanatti luka keessan san ofirraa buruushtan jechuudha. Ufumaa shoollee gogaan keessan kababbaqeessuun laafuudhaan yoo riddan akkanatti isinirraa ka'aa jechuudha.
jechuudha. Haaluma isinitti hime kanaan haaluma salphaa waa sadiin qofa walitti gootanii luka keessan ka isin babbaqaqe ka isin rakkise ka jajjabaatu haala kanaan ofirraa balleessuu dandeettan. Garuu maalirree akkanatti riddanii dhiistan jechuudha. Dhumarra makaa dibachuu qabdan isinii agarsiisa. Haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tira. Viidiyoon kun gara xumuraa deemaa jira. Daqiiqaa muraasa jechuudha. Kanaaf turtii bareeda na wajjin dabarsitanii laayikii godhaa itti fayyadama namoonni fayyadamuu barbaadan. Isinii galaami kaa gammaa isinitti himisuun dursa luka keessan dhiqattanii saniin booda bishaan ho'aa keessatti bishaan ho'aa saafatti naqxanii keessa sookatti naqxanii yookaan ashaboo eegas shaampootti naqxanii luka keessan ka dhiqattanii qophooftan san achi keessa kaa'uudhaan daqiiqaa 15 hanga 20 tursiistan. Yoo achi baastan immoo buruushi tanaan luka keessan san akkana riddanii jechuudha. Bakka hundaa faana jala hunda ofuuma isaatii shoollee laala gogaan akkanaa isinirraa ka'a jechuudha. Hayyee akkana gootaniimi amma maal gootan? Ka isinitti shoollee kana kanatti lukalachuu ofirraa qulqulleessitanii bishaan qulqulluun ofirraa lollaatan. Kamaree fi san keessatti deebistanii haala saniin ammallee itti deebisuu dandeettanii dhumarra maal gootanii bishaan qulqulluun ofirraa lollaatanii makaa yookaan immoo maaskii bareeda ta'e haala kanaan qopheessuudhaan dibattanii feestaalii ofitti godhuun daqiiqaa 15 hanga 20 mallee kaalsii godhattanii turtanii saniin booda ofirraa dhixxanii jechuudha. Egaa dhixxaniin booda kokonaatii yookaan oliiv ooyilii yookaan waan isinitti tole dibattan. Garuu eega luka keessan haala nama isiniin jedhe kanaan zafazzaftanii ofirraa sukkuumtanii ofirraa lollaataniin booda buna fidattanii buna maankaa takka eegasii cuunfaa timaatimaa itti mattan. Eegasiin booda ammallee shaampoo itti maltan. Buna cuunfaa timaatimaa shaampoo loomii kun akkuma argartan kan loomii itti gootanii inni dhumaan mootu kunu isinitti mul'ataa miti. Soogidda ammallee itti maxxani. Makaa kana waliin ga'uudhaan luka keessan irratti luka dura haala saniin qopheessan san irratti dibattanii daqiiqaa 15 hanga 20 ofirra tursiistanii laastikii figootanii kaalsii figootanii daqiiqaa 20 takka ofirra tursiistanii ofirraa dhixxanii egaa dhumarra jechuudha isaanillee figootanii ofirraa dhixxaniin booda maal gootan kokonaatii yookaan oliiv ooyilii waanuma barbaadan luka keessan dibattanii jechuudha. Haala namni isin jedhe kanaan bakka gurraachatullee jilba keessanirra ta'a qubbiin keessanirra ta'a akkanatti haaluma amma isiniin jedhe kana yoo dibattanii makaa kana dibattanii ofirraa dhixxanii waan isinii laaffisu waan isinitti tolu waan gizee biraa fayyadamtan ofitti dibuu qabdanii jechuudha dhumarra. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata yoo irraa fayyadamtan isin fayyada jedheeti yaada namoonni harki keessan isin gogogullee haala kanaan makaa dhumarra dalage kana fayyadamuu dandeettanii bal'inaan immoo yeroo biraa qabadhee isinii dhufa hangasitti oolmaa keerii keessanaa oolaa namoonni lutti isin babbaqaqu waan kana godhaa torbaan tokko haga lamaa keessatti hedduu takka itti gammaddan jechuudha. Jijjiirama guddaa luka keessan irratti argitanii baqaxxoon isinirraa mul'ucu jedhee badaa haala kanaan yoo fayyadamtan egaa makaa dhumarra isinitti agarsiisanillee harka keessanii fi luka keessanii illee fayyadamuu dandeettanii. Viidiyoon kiyya xumurameeti jira. Warri jaalattanii feetanii na daawwattan laayik sheer gochuu ammallee itti hafu siin jaa nagaa na oolaa siin jaaladhaa siin kabaja baay'ee.